ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا جالتمتوتا وبلينكيا بقى ربي سبحانه وتعالى قويا كبجما قويا جمعة قويا جالتما كنان بقى ربي نونغي بقى ربي نونغي بقى ربي والمال نونغي جا متى دورين تيتنرى رورون جباتي ميرا كيسانا مغالكيتي هبادا جتي ايين رورون جباتي نجرتي وبلينكيا رورون نيجا وقا جباتي دبين وقا ديبتي ميرا كيسا قال نمني هقانا كان جاءو وري أمني خيان يخون ولوباتشو قبا نتيك أبسو بوني كيسا تيواك إفتا وجين كريستانا وجين أبساوات روي وان قباب دودا واني أمان تنا أو إسي مقالات نشدو ميديا waa'een jimaadhaa jimaa harargeedhaa waa'ee jiruu fi du'aati murtee du'aa fi jiruuti jechuudha jimaan harargeedhaa waa'ee haraamummaa fi halaalummaadhaa aaliman islaamaatti jira sheekota biyya biraarraa fiddanii namaa walirratti hiitanii jimaan haraam alqaat haraam sheenitun jechuudhaaf sunis sheeka keenya kaasii jimaan orruu qabu ka orrutti bitatu kunilleen أستاذ شيخة شيء دي ما في قرآن كابو بدو تلما فادا وان دبنو خيستي بيجا يكتشا دبنو كرهندان كري كونيس كري ورا جما دبتوف ورا جما تمرتسوس بيجا يكدا واني أمني كينيا أستاذن أوري أدى واي جما راها سوجرو harargeen qabeenyi harargee guddaan akka biyyatanaatti deemu nu harkatti qabamee ummanni keenya miidhamuuf deema majlisoonni ilmii dhaabuuf deemanii qaraatiin quraanaa dhaabbachuudhaaf deemi miidhamni biyya teenya irra dhufe jee lallabaa jira warri biraa jimaan isin dubbattan kun haraama jechaa jirtan eenyu fatwaa isin gaafatisa eenyutu waa'ee jimaarra fatwaa nu godhaadhaa eenyutu isiniin jedhe namni jeeni jira jimaa kanatu baaba haraamaa fi halaalaati fatwaa jimaa nuu kennaadhaa isin gaafatanii jiru waa'een gaafatan gaafii warra jimaa halalchuuf haraamsuu osoo hin ta'in gaafii qaama mootummaati firii jimaan harargeedhaa akka duritti dalagarra deebi'ee qotee bulaan keenyaa ilmaani fi nyaachifachuudhaaf waan dur dalagu san dalaguudhaaf argachuu qabaadha gaafiin akka malee hin fahamina ammoo ummanni harargee miira keessa galtanii jirtan dhugaa rabbiitiin isin hima miira keessa galee jira ummanni harargeedhaaf akkamiin miira keessa galan namni qoonqoo bakka tana qaban miira keessa galuu bira dabree akka biraa tokko ta'a jechuudha ummanni keenya miira keessa galee hoggaan isin hin jiru waan ajaa'ibaa takka miidiyaa kanarratti arge nama takkaa jimaa harkaan qabateen beenetu jimaa qama'uu jalqabe amma qotaa teessanii dhabbadhaa dubbiin dubbii fatwaatii mi dubbiin dubbii diinagdeeti malee dubbii fatwaa jimaan halaal jechuutii miti dubbiin dubbii halaalii fi haraamiitii miti hubadhaa akkanatti naa hubadhaa obboleeyyan islaamaa nama takkaa jimaa harkaan hin tuqin ka jimaa qama'uun arge dhugaan nyaate addunyaa agarsiiseen beekuan akka wallaahi nama takka ajimatti hin hajamin kajimaa tuttuqee qabeenya keenyamu kunnuuf lubbuu je'ee afaan kaayetuun arge akkana jechuun maal jechuudha osoo baaba halaalaa fi haraamaan tahin baaba qamaatii dhabuun tahin ummanni keenya gara biraatti wal oofutti jirtanii jechuudha gara biraatiin ummanni naannoo biraa miira keessa galee jiru haqa dubbachuun dhugaa haaluu miti ummanni olii warri gartee sheekota olii waliin jiru miira keessa galanii jiran isaanillee darajaatam jiran warri gariin warri dubbii osoo hubanne dubbii tana akka maletti fudhatu abbootiin ijoolleedha dheengadda ijoollee teenya nama 200 300 qaraatii harargeetti qaraa jennee ga ergine ummanni harargee oowwee jira akka waan nuti gartee biyyi baalee fi arsii fi jimaatu itti fakkeessutti jiranii ijoollee teenya san darajaa tana gubbaa ga'anii jiran ummanni biyya biraa way ijoollee teenya san miidhaan duraa irra fidanii yaada jiru tokko maalirraa waan kana jedhan haasawa haasawamu ko ummanni miidiyaaf haasawu waan biyya keessa gadi haasa'isee jechuudha
Harargee waan akkasiin qabdu. Yaanni Harargeen dubbachaa jirtullee yaada sanii miti hubadhaa. Mee akkinaa gootan lammiitii qomootii. Waan xiqqoo dhufe hunda ajandaa goonen jennu wajji haa qabsoofnu. Jimaan Harargee dalagaa isaarratti deebi'uu qaba. Wanni ummata akkana godhe waa'ee halaalummaa jimaatiif haraamummaa miti miira keessa galan malee. Gaafiin keellaan bakka hundatti dhaabbatee jimaa dalagaan harki asitti irraa muramee namni rakkatee waan nyaatu dhabee dhuguudha. Kuni mirga ifiiti, mirga ifii lammachuudha. Kana qofa dubbachuu hin qabnu. Akka biyyaatti haasa'uu qabna. Waa hedduu badaa jira biyya keessatti. Qamadiin Baalelleen akkasuma. Qamadiin Baalelleen miidhamni irra dhufaa jira. Wanni hundi nuun guutamne. Lammaffaa tan sadaffaa tan dura dubbachuu qabnu masjidoonni keenya shaggar keessatti diigamutti jira. Nutii fi wal nyaanna biyyoonni Islaamaa biyyaanki tokko baanee wal nyaanna masjida diigutti jira. Masjidni maaliif diigama? Qaamni dhimmi ilaalu yeroo gabaabutti masjida Islaamarraa roorroo kaasuu qabdan. Dhaabbadhu mootummaan naannoo Oromiyaadha. Si jaalanna. Biyya jaalanna. Masjidni kun masjida biyyaaf jaarame. Yoo masjida jaaruu dandeesse, yoo masjida kaaftee asittiin jaarajee dachii bal'oo nuu kenni, yookaan masjida doodaraan kaasuun maaltuun addunyaarraa namatti dhagayama. Badii biyya teenyatti hin galchina warri naannoo Oromiyaadha. Dhaabbadha. Dheengadda biyyiti har'aan tan akkana diigamtee namni gara goree dhabetuun biyyi Amaara naannoon Amaara masjida Rabbii gubdee beekadhu. Roorroon isaanii masjida Rabbii gubanii bara. Masjida gubanii akka dubbatan dhabnaan abaarsi Rabbii irratti bu'ee hundi gara gortuu dhabdee kun lubbuu akka malee ta'anii kasaaranii bara. Dhaabbadhaa warri waa'ee masjidarraa dhaabbadhaa. Maali qiyaamaan waan takkaa namni isinirra hamaatuun dalagin maaliif dalaydan? Shaggar shiggirii ta'ee argamutti jira. Firima masjidni Islaamaa kabajaa haa godhatu. Masjida qofaami. Mataskaan illeen akka hin diigamne, masjidni illeen akka hin diigamne. Bakkee amantaa akka kabajamtu. Kana mootummaa naannoo Oromiyaa gaafan. Hai gara hundaan mootummaan naannoo Oromiyaadhaaf maal akka yaade beekaan jiruwan. Dalagaan irra dhufnee garuu malee yeroo gammannee du'aayii isinii goonee akka tokko taane booda dhuftanii akka tokko nuun godhinaa isin jaalanna. Biyya tana waliin qabna abbootii biyyaati. Nama biyya tanaaf wareegamaa ture Islaamni. Har'a maaliif masjidni Islaamaa diigama? Masjidni doozaraan diigama. Namni maa masjidni diigama jee maa hidhama? Karaa wayyaan itti kufte ka'u karaa kanaan karaa wayyaan itti kufte ka'utti jirtan dhaabbadhaa. Waa'ee jimaa dubbannaa fi waa'ee masjidaa dubbannaa walitti duuddee jirti. Dhaabbadhaa wanni kun sirrii miti. Sirraa'uu qabdi. Kabajamoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa warri gartee waan kana shaggar irratti gartee dalagu jirtan gaafii ummata Islaamaa tana deebisa. Ummata Islaamaa wajjin mari'adhaa. Majlis ilaalaa wajjin mari'adhaa. Majlis ilaalaan irratti dalaguu qabdan gaafachuu qabdan isin qaama tokko waliin dalaydan. Kun waa'ee amantii dalaga, kun waa'ee biyyaa dalaga. Wajjin mari'adhaa. Masjida kana diiguu duratti majlis ilaalaa fi mootummaa walii galee ummatatti gabbahuu qabdan. Ummata majlis ilaalaan dachii masjidaa fuudhee dachii tanaa bakka tanaaf tana goone jee mootummaan naannoo Oromiyaa masjida diigee hunda nu ijaaruu qaba. Karaan deemnu karaa kana malee akkanumatti yeroo hunda waan hunda cal jennee ilaaluu dadhabuuf deemna. Waan hunda dadhabuuf deemna. Ummata amansiisaa miidiyaa qabdan miidiyaa irratti gabbahaa ummata wajji haasawaa. Tanaaf tana goone dachii haganaa kennine bakka akkasitti waan akkanaa kennin waan akkanaa isinirraa eegna jechuudha. Akkasumas wanni kun Oromoon akka jettu deddeebi'oo dhukkuba ajjeesu yoo deddeebi'e dhukkubni dhukkuba nama ajjeesuu jaan dhukkubni gidee hunda si qabu dhukkubni gidee hunda dhufee si butu dhukkuba nama ajjeesu jechuudha. Akkana jechuun kiyyaa kabajaan isin gaafadha. Gaarii miti. Maqaa keessanillee gaarii miti. Hedduu biyyoota Islaamaa biratti maqaan mootummaa Itoophiyaa maqaan isaa guddatee jira. Dhugaa ammallee haa guddatu. Maqaan mootummaa Itoophiyaa ammallee haa guddatu haa galatoomu.
kabajaadhaan isin gaafadha waan irrates kabajaadhaan nurraa irrattee isin hin jennu masjidni islaamaa diigamuun qalbii nu quqquuqee jira nu dhukkubsannee jirra stop nurraa dhaabaadha masjida keenya ka diigames nu haara yoomsaa jechuu mootummaa naannoo Oromiyaatiif ergaa tana dabarsuu qabna galatooman isin jechuu barbaade tun takka ta lammaffaadha lammiitiyya waa hedduu jira wanni ija argaa jiru lammiin gosa gosaa wal qoodu jirtan waan hagana ajaa'iba rabbi nan garsiifne dhiisaa waan kan tiktokii fi waan wantoota wal arabsan tana dhaabaa hundi ilmaan Oromoo ilmaan abbaa tokkooti ilmaan haadha tokkooti ilmaan lafee takkaati waan dhabne wajji dhabne waan argannellee wajji arganne dhaabbadhaa talamaffaadha warri gamaa gamanaa sheekonni jechuudha kun fatwaa jimarratti godhu kun jimaadhaaf fatwaa godhu kun dhaabbadhaa warri mee fatwaa jimaa gootan jimaan haraam jettan kun nuu dabarfadhaa yeroo tanarra haa dabarru yeroo walirratti qabsaawanii miti diinagdee biyyaatti kufaa jira yeroo wal gargaarru maleedha dhaabbadhaa isinillee isin warri iftanii gartee jettan isinillee miira keessaa baha waa namni hoggaa miira keessa seene waa hedduu dubbata wanni dubbatame sun waan bareedduu miti warri bakka biraa akka maletti isin fudhata garuu Harargee akka maletti hin fudhatina garaan isaanii qulqulluu akkuma isin beeytan waan ji'anillee afaaniin ji'an malee hammeenyatti yaadaniin ji'an tanaaf garaa qulqullooyne waa'ee fatwaallee booduma itti deebinaa yoo haraama jimaan ta'e manni Harargee hundi diigamuu qabu eega mootummaan teessanii fatwaa gootaniimi Harargee keessatti namni waa nyaatu hundi nyaata dhaabuu qabu ammoo jimma sheekota qabdi Harargeen sheekota qabdi Baale sheekota qabdi Oromiyaa waliigala sheekota qabdi fatwaa jimaa eega irratti waa wal dhabame taate suutuma naa irraa deemaa amma immoo ka dubbannu waa'ee qoonqoo tanaati qoonqoo ilmaanii miskiinummaa Harargee mudattee waa'ee Harargee dubbachuu qaban isin warri waa'ee ta irraa dhaabbadhaa isin dubbatina guyyaa fatwaadhaaf walitti dhufne galma fatwaatti walitti dhufne warri halaala juugamana taa'e warri haraama juugamana taa'e nasiin teessan maal jee jimaan akkam nama godha jenne wajji irraa haasoyna wajji shebbalooti akkam jetta anjimaan halaalin jea ati hoo akkam jetta anjimaan haraamin jea ati ka haraamaa maal qabdu isin jidduu teenyee isin irraa gaafsan dhage fatwaa olomaa Oromiyaa darajaa san gubbaa obbaa geenyetti dhageeffanna jechuudha tanaaf obboleeyyan kiyya mee miira keessaa isin lachuu miira keessaa hunduu miira keessaa haa baanu mee haa obsinu haa hin qabbaneessinu xiqqoo dubbii haa obsinee ilaallu haa bulbultu dubbiin haa qabbanaa'aa deemtu tanaaf inshaallah dubbiin nama yaachif dubbii masjidaati dubbiin masjidaatis masjidni naannoo Oromiyaa mootummaan masjida diigaa jirti masjida kanarra dhaabbachuu qaban nama masjida rabbii diige rabbiin ni diigaa sodaachuudha qaban amala fofokkataa tokko ka isinirraa hin fakkaanne akka ittiin deemne kana maqaa ummata Oromoo muslima Oromiyaa abbaa biyya tanaatiin akka nurraa dhaabbatu isin gaafan waliigallee ejjeen nurraa dhaabbachuu qabaa isin hin jennaa tanaaf gaa obboleeyyan kiyya guyyaa jabaadhaa guyyaa jum'aatii du'aayii godhuuf hin deemaa jimaa Harargeerra rabbi maaqabii haa kaasu jimarra rabbi maaqabii haa kaasu maaqabii qabeenya biyya teenyarra rabbi haa kaasu qamadiirra rabbi maaqabii rabbi haa kaasu biyya teenya tagartee rakkoo keessa jirtu rakkoo keessaa rabbi haa baasu yeroo rahmanni rabbii roobee silaa if garree wal garree biyyi teenya cinaan beelarraa wayyooytetti amma ifii walitti dachaana jechuudha baryaaboo sabni guddaan dhiyee takka nama aarsaa baryaaboo boleeyyan kiyya wal jalan deemnu yeroo silaa hongeen dhaabbattee ummata keenya beela baafannee kaan gargaaraa turree akkana goone jennutti ifii walitti seenuu keessa maaltu jira bakka naqaan fakkiiti humbannaa ituu afran qal'oo qaallullee lafaa ka'e amatuma meeqa biyya tana keessa waliin jiranne takkaa waan akka baranaan garre obboleeyyan islaamaa anni yaachi baatee afran qal'oo gamana baatee ituun garas baatee kun ituuf lola
warri tiktokaa kun warra tiktok kana rabbi isa haa dhabamsiisu biyya takka takka waan nama walitti buusa rabbi haa dhabamsiisu wallah yeroo takka kun ituuf lola kun ammoo itu taheeti afran qallootiif lola kun qaalluuf lola kun qaalluun lola maali qiyaamaan isinitti dhaabbatte abbaa biyyaati hundi keessanii maaliif shakkitan akka guyyaa keessa maaltu isinitti dhufe dhukkuba akkamtu isin see hayyumaan dhageeffanne hanga mataa keessaniin ijoollee asittuu mataan likkiin jirre ta'oo wite hunda dhageeffannu jimaa hargeerra rabbi maa qabii haa kaasu shaggar rabbi haa sirreessu shaggar shiggirii ta'ee jira shaggar rabbi haa sirreessu shaggar rabbi haa sirreessu masjida rabbiitiif kabajaa warra keenyu rabbi nu haa godhu onanno oromiyaa irraa san eegganna booshamilli sabdii isaatiif warra isa fakkaatan wajjin kabajaadhaan waan kan akka nurraa dhaabdan akka dachii masjida diidan akka nu jaartan kana maqaa ummata biyya islaama biyya tanaatiin isin gaafachuu barbaanna jechuu kiyya barakallahu fiikum wajazakumullahu khairan oromiyaan haa bilisomtu oromiyaan haa misomtu bilisomte jirti oromiyaan haa misomtu qabeenyi oromiyaa ol haa qabu qabeen mallaqni oromiyaa ol haa samaa itti ol haa bahu addunyaa gubbatti haa mul'atu biyyi teenyatuun biyya irraa baqatanii miti biyya itti baqatan rabbi nu haa godhu balaa olii fi gadi jalaa rabbi nu haa baasu والدبي تنا ربي غير راحدامو هندوتو نجي رمتو أكموتي نما نسرينو كني نبدا سميتكما الله 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 يا موتي علما هندوتو نجي رمتو أكموتي نما نسرينو كني نبدا سميتكما يا ربي يونس بابتي غرا قلتم مرا Kangala base Nabi Salih dagarra kamma dabuse Isa daf samairra Muhammad naja bafte ada kafirarra nuhis nubasi rakin najaba nujira dinne gabrumma awinte nyabi lisumma eyyen akasi rabbi sin hajalatu rabbi jalatan gidi haru يا ربي سماء روبو روبدي أوروميا بيلا بافتي جالان روبي يا رب تكما روبي يا رب تكما والدغاي والجلديم روبي يا رب بيتين يتنبي اتنمني ديمو يا رب نوغد سبحان الله يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين رحمني كي بدأ رحمتك يا رب ولدتن أرارسي إن شاء الله أوروميان بيتين nuti ummata oromoti inshallah wal jalanna war gorfanna ka kararra goreen suuta deemi jenna ka gartee suuta deemelle jabaadhu jennani idduma tana jiraanna jecha tokko tokko gaa dhiisanii bira dabruun gaarii miti isi warri gamaa gamanaa dubbiin isitti fakkaatte hundi keessan tasgabbaawa nama duraan jimaa dhiise jimatti deebisuu jettanii tasgabbaawaadhaan isinin jaa isi warri gara gartee mirga keessan ka jimaa falmattanis waa'ee magartee jimaatii fi waa'ee dubbadhaa malee gara gartee achi arraba keessan eeggadhaa isinin jaanii rabbiin kiyya haqarraa na gaafata namoonni dubbii akka akkatti fahamaa qacellee loqodallee waliin fahamnu beekadhu oromiyaan loqoda sirritti waliin fahamtu beekadhu waan ati waan biraatiif jette biyya biraatti waan biraa taha hundi keenya biyyaaf walqixa nuti du'aata biyya tanaaf ija hundi keenya gartee if eeggannoo godhuu qabnan je'a sagantaa tiyya tanarraa tanumaaniin walii galcha hedduudhaan isin jaaladha rabbi isin haa jaalatu hanga sagantaa biraatiin wal garru wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh